عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك كلني توكل نجاح يا قبتني كان نجاح يا قبتن أبدين كبا الرخي سما روزاتو قالي في تجمتو أبدي هدو فدورا قبل يصيري كوادر في ناوجي تبتي قاري في سما براتي سكسمتي إنسان نجانا فيديو جانا على سنتي مدنو أكان واني سي كنا مخيسا كنا متيسي كنا متخيسا يصير قافتن مدنو هنجا كبودي كم جيبسو روزان بقى نجانا Bakka nagaan eegaa aartistii seenaa beekamtu jaallatamtu kabajamtu diraamaa fi koomedii adda addaatiin fuulaniitu akkasii daawwattoota keenyaa mudannoo nagaa fatte mudannoo ta'e meeqa qunnamte keessaa mudannoo takka qaba fagooddee miti asumaa hin jira miti gaafa ramadaana hiikamu kana jira gama idaa waa bitachuu suuqa keessa deema osoo suuqa keessa deemu bas gaafa inni darbee jira walitti fakkaatee bas guyyaa lama famuus daffaan akkana akkasitti bicaa tokko wal agarreetini bicaa suma deemnu abbaan kiyya mana jira akka saagaa ta'ee gaafsadha akkasitti akkana abbaan kiyya argatee hedduu cinqamu jira abbaan kiyya bas hedduu wanni jira illee waan ta'eef bicaan na bira hafuutu daawwattoota keenya abbaa kiyya arga jedhe cinqame nama walumaa galatti achuma jaana kuma tasaasuu waka jisiyaadha suuqa keessa wal agarre nafala san cinqame abbaan kiyya nagarra nan ajjeesa jedheega mujaan isuma jala deemu atis duruma deemu achi seena nama dura seena booda akkam godhare laakoosa qabu beekani laakoosa basmoo yaa kennee beekasa birraa qajeelchee gaafsaniiti wallaahi hedduu bas wanni jedha mudannoo kana binchaan qabaanne mudannoo sammuu keessa sin baane mudannoon ilaamaan tanaa ajaa'ibsiisaati sun qofalti kanuma siyaachis tanuma barsuu kaanseenii ammallee erga inni kutallee badamaa kolfaa deema mudannoon isii alaa nama mamalchiisti karoosaan karettee isin himtee jirti mudannoo ajaa'ibaati mudannoo bareedduudha anis akkasuma himadhu mudannoon mudattee maal beektanii guyyaa tokko osoo suuqa keessa deemu jiru lakkii an kophaa kiyyaa mucaan natti hin dhufne ati mucaa si dhufee natti hin dhufne ani immoo osumaan kophaa deemuutiin akkaan roobni na roobee galaana seenee kophaa ta'ee kophaa deemuun hedduu hamtuudha maaliif jennaan namni yoo namaa hojii jiraate namni tokko erga hojii taasii gale yoo kophaa jiraatte garuu kophummaa takkaa si dhagayama kophaa deemeetti nafumaan kophaa deemu roobni na roobee galaana ilaa sitti ilaa mudhiitti seene kophaa takkaan na dhagayame saniifuu hedduu gaafa san kalaas kophaa deemu amma boodii hin deemuu jeeti kophummaa kiyya ta'uu sitti gaddee jechuudha yoo namaa hojii jiraate yeroo tokko namni akkana ta'in akkana ta'e if jabeesse kan naan jeen na jiraa jechuudha yoo immoo kophaa taate si dhagayame hedduu si dura dhufaa jechuudha si galee galaana seeneetti akkasuma roobna roobee qabbanaan du'ee jechuudha akkasii mudannoo ati gaafsa maal bitannoo isa kirree galtee qoraan qabsiiste ala qoraan hin jiru qabsiifachuuf galee gaa'ee gasboota battaaniyaa jalaan seenee akkasuma na jalaa battaaniyaa jala seeneechuun kun rakkoo guddaa isuma gaafadhaa koomantii jalatti si deebisaan rakkoo guddaa battaaniyaa jettee jechuun seenee battaaniyaa jechuun kun jechuun hiikaa hedduuf jala qabaata wantoota keenya akkasumatti haa ta'u nanni min jettee miilaan akka ganna qabu jirti nan gadi ani hin jenne nama akkas jawaan gilzi hin beeka laalan waan dho'isu hin beeku itti hime ayyee dhuguma jecha daawwata dhugumaan isin himan waan akkasuma gaafadhaa malee annan gaafadha gantaa ifuula irratti jee ayyee ammas waan takkaan isii gaafadha talammeessaa roozaatu yeroo biyya kana dhuftu maaltu wal si fakkaata biyya kana gaazexee dhufan asii rafaa jira maal faa jira maallaqa faa jira maal biyya waan biyya sanii moo laal waan gisee biyya irraa dhuftu siin jaan gisee maal qunnamtu ani jechuun jalqaba walitti dhufanii ani jechuun hedduu abbaan kiyyaa hedduu amata hedduu dhabee jedhee isinii barreessa jira inni isinii gadhiisee jira sababuma sanii akkam jedhaa turre warri biyya galee biqiltoota kan qabaaf hojii aja'anii ni geeleetiyyaa biyya suudii deemuuf paasapoora baafatte maal jette beekta laala hadaamaadha jette beekte hadaammiin hin jiru dachii bar hadaama kana dhayixee malee magaalaa seentatti maan baate malee waan isin bitu hadaamaa dhaqe bar hadaammiin handaammii naan jette bar hadaammiin tafirii naan jette
Ya isiin adaamaa innaan waan biroose. Isiin adaamaa bakka sanuu dhayitee bakka biraa dhayitee adaamaa hoo dhayitee naan adaamii waan biraatti nu jette beekte. Gaafa kan biyya ala dhayitee galtee akkami jennaan ijoollee hedduu gaafanne. Haa laaptooppii mana hunda keessa akkatti laaptooppii waliin oofte nyaata hunda qaba hin daamne nuun jedhu. Yaa rabbi kiyaan kee wallahi amma rabbi kiyaan ammatti yaa rabbi biyyuma alaa nafi na ajjeesin jee gaafa achi galu na ajjeesu mara koo qabuun jee. Amma sadiqattu jira yaa rabbi kiyaan haadhiisi tagaaf sanyichi jiru jedhu jira. Saniifuu akka dhuftee siif hin taane jettu. Nyaata kana moo mana siinii fidanii nuun jaalatu hin bittan nuun jaalatu kun mallaqa keenyaan baasnee bitatu jirra waan hundaa hin fayyadamu jirra. Akkasii daawwattoota keenya muuxannoo takka qabu ammas jaa'ibu bakka kuduraa dhaqee maqaa waan jaaniin hin beeku beektanii. Toomaa biti jechuun qullubbii biti jechuun na ergan isaan tumi osoo jedhu bakka. Afaan Arabiitiin toomaa tumi. Tumi osoo jedhu bakka kuduraa dhaqee tumi. Ay maali tumiin? Tumi mungkin toomaa naan jaani awaana tumuu deemta. Apolo tumu dantaa hin jedhani kama isaan naan jaan kana dagadhe tumi inni dhugumana tumuu deema jedhee isaan qullubbii bitee na erganii waan akkana kana faan na muudatee muudannoo ati qabdu danda'e amma orgasanii garuu hedduu kolba waan biraan na muudate garuu waan maachisanii malee. Himi muudannoo ta'e bota kaffi dardu alis. Uumama ni maa. Muudannoo isii taammaa sayyaa himtu hayya himi Rooza. Rooza darra koofila qabdi. Muudannoon ani qabu hedduudha garuu takkuma takka keessaa sila kaanillee akkasitti jalqaba gaafa biyyarraa dhufu abbaa kee kana arga jedhee hedduu dharra'ee yeroo karaan ga'u nama wajjin deemu jira abbaan kee mana ta'a nama dhufee na fuudha namni na fuudhe sun immoo abbaa kiyyalle fakkaatu laa jechuun saayimoo abbaa kiyyaa saayibaallee miti haa ta'u garuu isuman dhufeetiin ni fuudhe abbaa kiyya kana hin argaan jedhee namni fakkeenyaaf nama amata dheeraa wal argite laayin bu'aa mi daawwattoota keenya. Akkuma nama bo'oo ta'e malee ibimman hin qabne inni na jigee miidhe inni illee bu'aan hin bo'oo maaliif nama haarawa abbaa kiyyaan seene beekani. Achi deemeetini yaa rabbii kiyyaan jee boota akkasumatti marraa akka waan ta'e jedhaa miira na qabuun hin Filima. Karatti immoo booyaa dhufee abbaa kiyyaa argan jee cinqamaa dhufe sibira kennan sabira kennaan imimmaan nagee maalummaa saluni goggoge walumaa galatti muudannoo akka lafaan qabaa hedduudha. Kanaas kan daana keessaa fittee daawwattoota keenya keessummaa biroota kan isinii gabaa keessummaan sanis gama namaan qottu seenii hooseen qo'attu asoosote laal daawwattoota keenya gamanumaan urjii jaamtii maqaan isii kanaas yuutuub irratti akkuma keenyatti koomedii fi diraamaa adda addaa isin dalayti inshaallah rabbi wajjin du'aa godhaaf akka nu biratti dhiyaattu dirqiidhaan keessaa fitu jirra isin hin seenu jedhu faayetti saniifu aartii ta'uun akka jabaa waan ta'eef ni beekna garuu aartii ta'uun basiiqa maaliif jennaan namni hawwii fi niyyaa qabu ni ta'a bikka niyyate sanii akkasii saniifu mee urjii karaa kanatti takkiin kan mudannoon sikuun namti jechuudha mudannoo biyya kanaa siiraa jira maallaqaa jira ciistee nyaattaa maal jaanni nama biyya nama saniifuu sanuma keessaa maallaqa faa lafarraa guuttee aksoolan naqattaa faa jaala. Waan agartee waan takka hin gallee gaana. Eegalatti waan takka nagarre viitaaminii qabdu sirraa dhufute moo ni gabbatte moo siif taate moo naan taane ni nu godhe. Biyya ormaa dhufu namaaf taate moo namaaf hin taatu daawwattoonni keenya mee haa beekan. Naan taane. Nama biraatiif taate malee naan taane. Yaani sagalee ol fuudhiiti ormaa dhufu nama laatu kanaaf waa caalu keessaa deetti biyya ormaa dhabuun nama dhibu galuun nama dhibaa akka jaansanitti dhufnee jirra dhufuun nu dhibu karaa gabaabaa garuu galuun nama ni dhibu saniifuu daawwattoota fayyadamee akkana jee yaada qabdu
ibsadhu maaliif ati sama artistiidha taata boodarra waan beekamu yaada mutuu wayii gaafsan maaliif nan birate waan bareedu hinaasanii itti isheenoo keenon saniifuu ammaan tana haasa'ii qaafa dhufirraa daawwattoota lalisaa akka waan si mudate erga biyyarraa dhuftirraa as geette hatta biyya keessatti illee taatu takka jaalalli akkatti illee jaalalli dhirti ammaa kun battuudha beekanii isarraa fa'aa mudannoo yoo si qabde sampaa waa dhabu hundirraa mudannoo qabu takkatti nu himadhu maaliif nuti kun maaliif akkana haasa'uun akka daawwattoonni keenya warri biyya keessa jiru warri biyya alaa jiru akka beekanii waa hunda sii galee sanii biyyatti inni reedduu si ilaala maaliif jennaan hayyee himadhu daawwattoonni mudannoo si Atumaan jeefa. hayyee daawwattoota keenya urjiin mudannoo isii mudattee oo jaalarraa ta'u osoo karaa deemtu haa ta'u osoo biyya keessa jirtu haa ta'u mudannoo isii mudattee haanuuf hin mudate godkollee taatu sagalee kan fuudhime buqaa ta'e waan qabdu buqaa fadhu fadii ta'e himadhu isii jaayee. Wanni na mudatu waan guddaadha. Jaalalaas ta'e. hayyee jaalalaas ta'e. Waan guddaa basa. Guddaan na mudate biyya tana dhufuus maallaqni ibsan nama wal fakkaata. Maallaqaasi qarshii humna takkaasanii qarshii humna kudhansee. Kudhan keessa. Hayyee humna haasiiti humna meeqa seeti? Qarshii humna kudhaniinse. Humna kudhan Itoophiyaa. Itoophiyaa. Hayyee. Kan kudhan Itoophiyaa sa'u. Bas qarshii humna takkitti sana ogaanaaf kanaan qarshii humna kudhan Itoophiyaan qaba jeetiin gammadee khalaas ganaa maallaqaa abbaa kudhaniin qaba qarshii humna dhibbaa harkadda jeetiin gammadee niin galaa itti waay mudannoon isii yaa namoota takka dalagadde bakka Obaamaan hin fida jeetii yaadee waay mudannoon isii yaa namoota laaluu kunoo maallayni qarshii dhibba takka Itoophiyaan ga'u. Tana hundaan nu mudate waan jaalalarraayis waan guddaan nu mudate jaalalti akka nama hungoon hin qabdu. Hayyee himadhu. Jaalalti waan guddaadha nama gooti. Garuu biyya namaa asitti heerumuun hamtuudha jechuun dhagahee. Hayyee himadhu hin sodaatin afshir yalla. Jechuun dhagahee. Eegasii bakka waan jaalalaa firaayin mureetu karaa haroora fuula duraa yaadu malee jaalala mureetu jira karatti jechuun jaalala hin yaaddu jechuudha. Yaadu haroora guddaa yaada. Guddattee dalagattee niyyaatee wanni ga'uudha yaadda malee waa'ee jaalalaa dhaabdee jirta. Hayyee tamaam akkasumatti jechuudha ammaan ta'e niyyaan ta'e biyya ormaa keessa taa'uudha biyya galuudha niyyaan ta'e maal ta'e yaaddu. Haroora waan harooraan biyyaa beefsan. Keetiin achi boodaan galaa haroorri hiyyaa haroorri garuu biyyattii ormaa bakka galma akkasisan geessu garuu sagalee galma san hin qabdu bakka inshaallah yoo rabdee isa dalaganneetuma irraa galla biyyattii ormaa irrumaa galanii biyyuma ifii irra bareedaa namni haraani dhufneettanii yaaddanilleen akkan dhufneen isinii dhaama wallaahi karaan hamaadha akka karaa biyya ormaa akkan dhufne akka biyya keessan teessanii akka irtillee yoo dhuftee dhalaan akka dhalaan maaliif dhalaan foon tokko saree dura keessa nyaadhu jetteen siif barbaade jechuu saniifuu dhalaan foonii karaa kanarra ilmaan dhiiraa fi dhiiraas taanaan nama hedduu sun hin dhaamu jechuudha. Dhiiraas taanaan tokkollee karaan hamaadha. Bakka adeemsaa fi kanaatu geessa akkaan isinii dhaamuun abdii qabaa. Hin dhufin aadaa karaa biyya ormaa hin dhufin aadaa biyyuma keessa taa'aadaa jettaan saa. Nidaamseeti qabdu kan. Warri biyya ambaanii jaalatta warri biyya ambaanii dhufnettanii yaaddan biyya ormaa keessa hin dhufin aadaa biyyi ormaa akkanaa hunoo mudannoo hedduu nuti taawaa hedduu namna saniifi biyyi ormaa irraa galanii dhufuun namoonni waluun nama dibaajee jira caaluu hundee isaa akkuma jeetti jechuudha. Dhufnee jirra galuu nu dibdee jirti saniifi biyya ormaa keessa warri biyya jirtan warri nu daawwachaa jirtan biyyuma keessa taa'aadhaan isiniin jaa maaliif jennaan akka hedduu kun nama ilmi namaa akka hedduu harkaasi. Bishaan dhugaa dhufe. Roosaan bishaan dhugaa dhuftee akkasii daawwattoota keenya mee waan qabdu himadhu.
akkasii roozaan dhuftee jirti. Roozaan mee yaada qabdu gamanumaan haa ibsattu. Karaa qophii keenya kan xumuraa yaa jirra ammaan tana mee qophii xumuraatti galgali. Kalas daawwattoota keenya jajjabaadhaan jajjabeessaa like subscribe godhaa fi fuulonni halkanii guyyaa hin bootti faayiin hin harkaa dhumate. Subscribe na godhaati. Ani mbooyo maaliif jennaan kafadhe kana jaalatu naaf haa Yeroo meeqa booddee ayee fuulate? Boochee haala kaan boo'ichaan hin beekamin na beekan isaanuu qoqqofa. Ana boo'ichaan beekame Isin boo'ichaan akka beekamtanii beektan an koomeedii fi jaalalaa fi waa'ee jaalalaa irratti nu hundaa'ee jira. Jaalalaa beeku kan kanaa barachuu taa'ee miti bisuudhaan jira. Akkasii an maaliif akkan hin boonye na beektan naa boo'illee na agartanii hin beektan isii garuu boo'ichaan beekamtuudha. Saniifuu subscribe kana jaalattan naa godha like kana jaalattan naa godha kana jaalattan koomentii naa barreessaatii yaada fi namni yaadde ajaana erga kana jaalanne immoo isiin dhibeetii yaada kara xumuraatti haa ibsatu. Kalas daawwattoota keenya garanumaan nagaan keenya isin biraa jiraatu isiniin jenna akka jaalattan akkuma kuulan jedhe subscribe like share nuti walii goona like subscribe cinaa koomentii nu jajjabeessaa isiniin jenna gammachuun illee qabnu gammachuun kenna haa ta'u garuu kaa'ee ma jirraaf deemna. Qoqqofalee taphannee mudannaa keenya wal gaafachuunis qabii ormaa keessa waa'ee yalla akkasitti urjiidhaas subscribe godhaaf like godhaaf ganaa baratti gaafsi YouTube isinilna subscribe like share godhaaf akkasumaan koomentii jalatti yoo isinitti tolte namni yaada qabdan ibsadhaa isin filadhaa. Isi comment yoo isinitti tolte lakkoofsa isii La yoo isinitti tolte lakkoofsi takka kaaya yoo isinitti tolin lama kaaya akka booda. No. Oromoon nama yoo miyyuu nama jibbuu nama jaalataa jaalannaan miyyoo bareedduudhaallee raqamsiin isinii kenna muuti mallaqa barbaada malee. Waan kiyya naatanii naan isinii kennaan. Akkasii namni isii jaalattan lakkoofsa tokko kaa namni isii hin feenuu taane jettan lakkoofsa lama kaaya saniifuu gisee takka kaayisan anniin beekaa urjitti ni nima urjii namni si jaalatu nama kana namni bakka takka jeetii nimaa fi akkasii urjii namni filattan isinuu ni beektan akkasii isin jedha assalaamu alaikum hanga viidiyoo keenya kabirootii walitti deebiitu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu namni hundi nutti jirtanii du'aa godha akka Jawaar Mohammad hidhaarraa ba'u akkasumas inshallah Jawaar qofa miti Jawaar kennaa miti guutuu akka nu baaqoru abbaan keenya hidhaa jiru nutti dhoyite jirti wallahi nuti akka jiru du'aa godhi jiru isinis du'aa godha wal jajjabeessaa akka jirtanii bira dhaabbadha. Of keessaa baasa. Akkasii baay'ee. Keessatti warra dhiiraa.